Osoo Pirezidaantiin Ameerikaa Duulli Tiraamp seenaa waraanaa keessatti duula baraarsaa isa hunda caalaa gootummaa qabuun raawwanneerra. Paayileetii keenya Iraan keessaa nagaan baafneerra jechuun addunyaatti of-jajuu Eegduun Warraaqsa Iiraan dhugaa qaanessaa kanoonni Pentiigoon cabsee saaxilee jira. Duulli Tiraamp gootummaa jedhee faarsee kufaatii waraanaa isa hunda caalaa hamaateen xumuramee jira. Dhimma kanarratti iccitii bal'aa dhaga'uu qabdan qabannee jirra. Saatiiwwan muraasa dura Israa'el Kallattii sadiin yeroo tokkotti sekoondii wal fakkaataatti aleelamtee jirti. Baafagootti Teeraan irraa, kaabaan Beeruut irraa Hizbullaa fi kibbaan dachee gootota Yemen irraa roobni Misaa'elaa fi diroonii akka lolaa gannaa Israa'el irratti dhangala'ee jira. Haleellaa kana bal'inaan ni dhageessu. Dhaabbanni oduu idil addunyaa Reuters iccitii dippiloomaasii guddaa fi addunyaa rifachiise tokko saaxilee jira. Ameerikaan waraana ji'a tokkoof deemaa jiru kanaan dhiphattee xiyyaarotaa fi dooniiwwan ishee ergaa galaanaa fi dachee irratti dhaabdee booda mala ittiin waraana kana keessaa ulluqxee baatuun barbaadachaa jirti. Waashingten biyyoota giddugaleessaa lama gara Teeraanitti erguun maaloo dhukaasaa dhaabnuun marii nagaatti deebinu jechuun waraqaa kadhaam dhiyeessee jira. Deebiin hoogganaa olaanaa Iraan Mojtaba kaamanii garuu lakkii isa idilee osoo hin taane inni waraqaa araaraa sanaa of duraa darbatee jira. Mojtabaan akkamitti dideem bal'inaan ni dhageessu. Gaazexaan beekamaan Wall Street Journal iccitii guddaa tokko saaxilee jira. Tiraamp waraana kana kan filateef Iraanin dadhabsiisuu qofa osoo hin taane gowwummaa Kooriyaa kaabaa irratti hojjennee Iraan irratti irra hin deebinu sodaa fi rifaatuu jedhurraati. Gowwummaan Ameerikaa kun maal ture kan jedhu yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatiin turtii gaarii. Osoo Pirezidaantiin Ameerikaa Duulli Tiraamp masaraa White House keessa taa'ee seenaa waraanaa keessatti duula baraarsaa isa hunda caalaa gootummaa qabu raawwanneerra. Paayileetii keenya Iraan keessaa nagaan baafneerra jechuun addunyaatti of-jajuu dhugaan lafa Iraan irraa ba'aa jiru garuu faallaa kanaati. Tiraamp injifannoo sobaa lallabaa osoo jiru Eegduun Warraaqsa Iiraan dhugaa qaanessaa kanoonni Pentiigoon cabsee fi uffata sobaa Ameerikaa qullaambisuu saaxilee jira. Duulli Tiraamp gootummaa jedhee faarsee dhugumatti awwaala sibiilaa fi kufaatii waraanaa isa hunda caalaa maatiin xumuramee jira. Ibsi eegdota warraaqsa Iiraan akka ifa godhetti humnoonni Iraan carraaqqii Ameerikaan paayileetii ishee oolchuuf gadi fageenyaan lafa Iraan keessa seentee gooteem guutummaatti fashaleessanii jiru. Naannoo Isfaan handhuura Iraan keessatti qilleensi nagaa tasaam dirree ibiddaa ta'e. Haleellaa Iraan kanaan xiyyaarri fe'umsaa waraanaa guddichi C-130 samii irraa harcaafamee jira. Helikopteroonni waraanaa Black Hawk lamaa fi dirooniiwwan Ameerikaa hedduun kanneen duula kanaaf haguuggii ta'uuf dhufan akka baala mukaa lafatti namanii jiru. Duulli iccitii fi dhiigaa kun akkamitti akka eegaleem haa ilaallu. Akka gabaasni miidiyaalee Ameerikaa dhoksaan ifa godhutti basaasonni Ameerikaa paayileetiin xiyyaara waraanaa inni kanaan dura Iraaniin rukutamee kufee holqaam gaarreen Isfaan keessaa dhokatee akka jiru adda baafatanii turan. Tiraamp filannoo yeroo dhiyaataa jiruu fi kabaja isaa eeggachuuf jecha atattamaan humnoota addaa ergee akka inni baafamu ajajee. Duulli kun lafa Iraan gadi fageenyaan waan tuquuf Ameerikaan tarsiimoom olola gowwomsaa bal'aa fi haguuggii diroonii fayyadamuun diina burjaajessuuf tattaafatte. Garuu Iraan biyyaam iji ishee hin rafnee fi raadariin ishee hunda argitudha. Xiyyaaronni Ameerikaa dukkaan halkanii da'oo godhatanii Isfaan yeroo gaan kiyyoon du'aa eegdota warraaqsa Iraan qopheesse keessa lixan. Gootonni Iraan kanneen lafa jalaa fi samiirraa eegaa turan furtuu ibiddaa gadi dhiisanii xiyyaarota Ameerikaa daaraa godhan. Wanti hunda caalaa Ameerikaa qaanessuu fi dhiphina waraanaa addunyaatti agarsiisu garuu gabaasaa gaazexaa New York Times'ti. Loltoonni humna addaa Ameerikaa warri bitaa itti galee fi Iraaniin marfaman abdii kutatanii murtii of ajjeesuu fi meeshaa barbadeessuu fudhatan. Teknooloojiin xiyyaarotaa fe'umsa isaanii inni ammayyaawaan harka saayintistoota Iraanitti akka hin kufneef jecha xiyyaarota isaanii lamaan ofuma isaaniitiif boombiidhaan dhoosanii barbadeessuuf dirqaman. Yaadaam humnoonni Ameerikaa ofii isaaniitiin xiyyaara ofii isaanii lafa Iraan irratti yeroo dhoosan kun mallattoo moomuu fi abdii kutachuu isa guddaadha. Waraanni kun har'a sadarkaa sodaachisaa fi aaraarra ga'ee jira. Tiraamp mo'adheera jedhee soba lallabus
Seenaan barreeffamaa jiru garuu Ameerikaan waggoota 46 dura yookaan bara 1980 duula Qilleensa jedhamuun gammoojjii Tabaas Iraan keessatti xiyyaarota ishee fi loltoota ishee dhabde sana ammas deebistee dhandhamaa jirti. Iraan diina ishee fageenyatti adabuu qofa osoo hin taane handhuura biyya ishee keessatti kiyyoo sibiilaa qopheessitee galaanarraa saadufuun samiirraan isaa dhufuun dacheen Iraan awwaala diinaati jechuun ofitti amanamummaa guutuun madaallii waraanaa of harkatti galchitee jirti. Samiin Tel Aviv fi mootummaa Israa'el irraa har'a sagaleen dhaga'ame sagalee tasgabbii osoo hin taane sagalee saayireenii akeekkachiisaa balaa isa guddaadha. Yeroo ammaa kana addunyaan ija ishee banattee raajii waraanaa kan seenaa baa giddu galeessaa guutummaatti garagalchee tokko daawwachaa jirti. Haleellaan Har'aa haleellaa idilee kanaan duraa sana miti, kun dheekkamsaa qindaati. Mee haala dachee irratti uumame kana bal'inaan haa ilaallu. Sa'aatiiwwan muraasa duraa Israa'el Kallattii sadiin yeroo tokkotti sekoondii wal fakkaataan haleelamtee jirti. Ba'a fagootti Teheraan irraa, kaabaan Beeruut irraa Hizbullaa fi kibbaan dachee gootota Yemen irraa roobni Misaa'elaa fi diroonii akka lolaa gannaa Israa'el irratti dhangalee. Tarsiimoon waraanaa kun Swarm Attack jedhama. Yeroo kallattii adda addaarraa meeshaan waraanaa baay'inni isaa samii uwwisuu yeroo tokkotti dhufu sirni ittisaa Israa'el inni addunyaan hin cabu jechuun faarsitu. IRGC David Slingim guutummaatti burjaajee qaawwa baase. Uummanni Israa'elii fi qubattoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii dhiisanii sardamaa fi rifaatuudhaan gara holqa lafa jalaatti baqachaa jiru. Wanta sirratti ifa ta'e tokko jira. Gamtaan diddaam akka qaama tokko sammuu tokkoo fi ajajaa tokkootti hojjechaa jira. Inni yeroo hundaam Iraaniin kophaatti, Hizbullaas kophaatti, Husiis kophaatti cabsa jechuun abjoochaa kan ture har'a garuu dhugaan hadhaa'aa Israa'el liqimsee jira. Waraanni kun amma waraana dirree tokko miti, waraana naannoo guutuuti. Garuu haleellaan kun Israa'el daangessuu qofa irratti dhaabanne Iraan ogeessummaa ishee isa dhumaa fi onnee ishee isa sibiilaa diina guddichatti agarsiistee jirti. Fagootti daangaa abbaa Arabaa Kuwait keessatti wanti uumame masaraa Waashingten irraasee jira. Uffata waraanaa Ameerikaa Kuwait keessa jiru irratti dirooniin Iraan haleellaa raawwatee ija raadarii jalaa dhokatee seenuun xiyyaaraan heelikooptarii waraanaa Ameerikaa guddichaa CH-47 Chinook jedhamu guutummaatti barbadeessee jira. Kuni haleellaa cimaadha. Gooftaan keessanillee na jalaa hin ba'u ergaa jedhu qaba. Xiyyaarri Chinook kun meeshaa loojistikii fi waraanaaf Ameerikaan itti of-jajuudha. Wanti kana caalaa addunyaa ajaa'ibsiisee ammoo herrega ba'aa jirudha. Sa'aatii 24 qofa keessatti kaleessaa kaasee hanga ammaatti Iraan xiyyaarota waraanaa Israa'elii fi Ameerikaa 6 dhabamsiistee jirti. Isaan kana keessaa 4 xiyyaarota heelikoopteraati. Seenaa waraanaa ammayyaawaa keessatti humna qilleensa Ameerikaa fi Israa'el sa'aatii 24 keessatti akkasitti salphisuun waan hin baramnedha. Empaayerii warra dhiyaa samii anatu to'ata jechuun yeroo of tuulu. Iraan Misaa'elaa fi diroonii isheetiin samii irrattis gooftaan anuma jechuun dacheetti gadi harcaasaa jirti. Diinni yeroo hundaa teekinooloojii fi doolaara isaa amanataa, garuu yeroo qindoominni dhiigaa onnee fi haqa qabu Iraan Yemen Leebaanosii wal simatee dhufu teekinooloojiin sun meeshaa harka daa'imaa jiru ta'a. Haleellaan Har'aa kun Israa'eliif dhuma tasgabbii isheeti. Ameerikaaf ammoo akeekkachiisaa madaallii addunyaa jijjiirameeti. Sa'aatiin xumuraa dhugumatti jalqabee jira. Injifannoonis ba'aa fi kibbaa rooba Misaa'elaa kana keessaa as ba'aa jira. Masaraa aangoo fi murtii Teheraan keessaa sagalee haaraa garuu kan abboota isaa caalaa cimaa fi sodaachisaa ta'etu addunyaa raasee. Erga mootiin Iraan duraanii aangoorraa darbee hoogganaan haaraa Mojtaba gara teessoo warraaqsaatti yeroo dhufu hooggantoonni warra dhiyaa fi Israa'el tarii namichi haaraan kun ni laafam waraana kanaan dhiphatee waraqaa araaraa mallatteessa jechuun abjootaa turan. Garuu abjuun isaanii akkuma fixeensaa ganamaa badee jira. Dhaabbanni oduu idil addunyaa Reuters iccitii dippiloomaasii guddaa fi addunyaa rifachiise tokko har'a saaxilee jira. Ameerikaan waraana ji'a tokkoof deemaa jiru kanaan dhiphattee xiyyaarotaa fi dooniiwwan ishee erga galaanaa fi dachee irratti dhabdee booda mala ittiin waraana kana keessaa hulluqxee baatu barbaaddatte. Akka gabaasaa kanaatti Waashingten biyyoota giddu galeessaa lama gara Teheraanitti erguun maaloo dhukaasaa dhaabnu marii nagaatti deebinu jechuun waraqaa kadhaa dhiyeessite. Deebiin Mojtaba garuu lakkii isa idileen turre. Inni waraqaa araaraa sanaa of duraa darbate. Diddaan isaa kun murtii tasaa osoo hin taane akeekkachiisaa tarsiimawaa fi ejjennoo sibiilaati. Mojtabaan ulaagaa seenaa dippiloomaasii ammayyaawaa keessatti Ameerikaaf dhiyaateen beeknee lafa kaa'ee jira. Nagaan dhufuuf Ameerikaa fi Israa'el gootummaatti harka kennachuu qabu kan jedhudha.
Mee ulaagaa kanaam ijaa seenaatiin haa xiinxallu. Seenaa waraanaa keessatti ulaagaan guutummaatti harka kennachuufi beenyaa kafaluu jedhuun biyya waraanaa dirree irratti guutummaatti mo'amteefi jilbeenfattee irratti qofaaf yaamam. Fakkeenyaaf waraana addunyaa lammaffaa irratti Ameerikaan ulaagaa akkasii Jaapaan irratti feetee jirti. Har'a garuu madaaliin addunyaa garagalee jira. Teeraantuu Waashingiten irratti ulaagaa harka kenniinsaa fe'aa jira. Mojtaba kaamanan ulaagaa ijoo sadii diinaaf kennee jira. Tokko nuti mo'amne irra jedhanii addunyaa duratti amanuu. Lammaffaan gocha of tuulummaa isaaniif guutummaatti jilbeenfachuu. Sadii ammoo badii fi miidhaa dhaabbilee Iraan irra ga'an hundaaf beenyaa kafaluudha. Kun ergaa salphaa miti. Kuni salphina dippiloomaasii impaayera warra dhiyaati. Tiraamp nagaa qabxii 15 jedhee yeroo waraqaa ergu. Iraan ammoo waraqaan keessan gatiin qabu. Kottaa jilbeenfadhaa jechaa jirti. Hoogganaan Iraan haaraan kun addunyaatti waan tokko agarsiisee jira. Waraanni kun waraana qabeenyaa yookaan daangaa miti. Waraana gooftummaa fi kabajaati. Iraan ergaa diroonii isheetiin xiyyaara Ameerikaa Kuwait keessatti gubdee dhabamsiistee booda ofitti amanamummaa guddaa irra geessee jirti. Isheen diinni kiyya na ajjeesuu hin dandeenye. Inumaa innumtuu dhiigaa jira jechuun hubattee jirti. Kanaafuu yeroo diinni dhiiguun waraana dhaabuun gowwummaadha. Dippiloomaatonni warra dhiyaa amma karaa cufamaarraa dhaabbatanii jiru. Tiraamp doonii waraanaa dabalataa fiduu danda'a garuu Teeraan dooniin yoo baay'ateem galmi nuti rukunnu nuuf baay'ata jechuun itti kolfiti. Ulaagaan Mojtaba kaameenii kun uummata Iraanii fi deeggartoota aksisoof reesiiseen hundaaf onni haraam horee jira. Biyyi tokko waggoota 40f dhibbaa fi uggura addunyaa jalatti dararamtee har'a dammaqxee addunyaa guddittii yookaan Ameerikaa jilbeenfadhuutiin beenyaa kafali yeroo jettu seenaan haraam dhiigaa fi sibiilaan barreeffamaa akka jiru dhugoomsa. Waraanni kun hamma diinni harka kennutti yookaan amma madaaliin addunyaa guutummaatti jijjiiramutti hin dhaabbatu. Masaraa White House Washington keessatti yeroo Pirezidaantiin Duulli Tiraamp Jeneraalonni isaa kaartaa Iraan minjaalarraa farsanii waraana kana labsan. Ija isaanii duraa kan dhufeem kaartaa Teeraan qofa hin turre. Sammuu isaanii keessaa humna sodaachisaa tokkotu deddeebi'aa ture. Humni kun humna magaalaa Pyongyang Kooriyaa kaabaa keessa jiruuti. Gaazexaan beekamaan Wall Street Journal iccitii guddaa tokko saaxilee jira. Tiraamp waraana kana kan filateef Iraanin dadhabsiisuuf qofa osoo hin taane gowwummaa Kooriyaa kaabaa irratti hojjennee Iraan irratti hirra hin deebinu sodaa fi rifaatuu jedhurraati. Mee seenaa murkii fi ogeessummaa siyaasaa biyyoota warra dhiyaa jilbeenfachiise kana bal'inaan haa daawwannu. Bara 1980 keessa Kooriyaan kaabaa tarkaanfii ammayyaawaa fi iccitii ta'e tokko eegalte. Basaasonni Ameerikaa CIA'n Pyongyang pilaatooniyeemii meeshaa waraanaaf ooluun oomishaa jirti jechuun iyyuu eegalan. Yeroo kana hooggantoonni Kooriyaa kaabaa ogeessummaa siyaasaatiin Ameerikaa taphachiisuu eegalan. Bara 1985 mootichi Kim Il Sung waliigaltee dhorkaa meeshaa niwukileeraa mallatteessan. Ameerikaan nagaatuu bu'ee nuti injifanne jechuun of gowwomsite. Garuu Kim waraqaa sana kan mallatteesseef yeroo bitachuuf qofa ture. Kooriyaan kaabaa ulaagaa dhorkaa sana tuffatte. Warshaalee ishee lafa jalaa keessatti qophii isheetti uufte. Bara 1993 yeroo Pyongyang waliigaltee kana keessaa hambaa jettuun Pirezidaantiin Bill Clinton ariidhaan maraatiin waraana labsuuf qarqararra ga'ee ture. Xiyyaarota waraanaa fi sirna ittisaa Misaa'elaa Kooriyaa kibbaatti guure. Garuu Kooriyaan kaabaa hin ollanne. Dhumarratti Ameerikaan of duuba deebite. Pirezidaantiin duraanii Jimmy Carter araaraaf gara Pyongyang ergite. Bara 1994 waliigalteen Agreed Framework jedhamu mallatteeffame. Ameerikaan boba'aa fi gargaarsa dinagdee kenniteefi. Pyongyang ammoo pilaatooniyeemii ishee dhaabuuf waadaa galte. Wanta Ameerikaan hin beekne garuu tokko ture. Kooriyaan kaabaa pilaatooniyeemii dhaabdee karaa duubaa saayintistii niwukileeraa Paakistaan Abdul Qaadir Khan waliin wal ta'uun yuuraaneemii qulqulleessuun iccitiin eegalte. Yeroo Pirezidaantiin George W. Bush bara 2000 keessaa dhugaa kana bira ga'uun yeroon darbee ture. Kooriyaan kaabaa bara 2006 yaalii niwukileeraa ishee isa jalqabaa milkeessite. Addunyaan harka walitti rukuchiiste. Har'a Kooriyaan kaabaa mataa waraanaa niwukileeraa dhibbaan lakkaa'amuu fi misaa'elota ardii qaxxaamuran kanneen Waashingitaniin daaraa gochuu danda'an of harkaa qabdi. Dippiloomaasiin Ameerikaa Kooriyaa kaabaa gooftaa addunyaa gochuurraa hambisuu hin dandeenye. Amma gara Iraan yeroo deebinu Tiraamp fi jeneraalonni isaa Iraan yeroo ilaalan seenaa Kooriyaa kaabaa sanaa ija isaanii duratti argaa jiru. Waliigalteen niwukileeraa bara 2015 kan Obaamaan mallatteesse. Akkuma waliigaltee Clinton bara 1994 sanaa Iraaniif yeroo bituu fi bu'uura niwukileeraa ishee akka hin diigamne dhiisuu qofaam jedhanii amanan.
Iraan akkuma Kooriyaa Kaabaa misaa'ila baalaastikii ishee akka gaachanaatti ijaarrattee jirti. Kooriyaan Kaabaa magaalaa Si'uul misaa'ilaan akka eegdu, Iraan ammoo Tel Aviv buufataalee Ameerikaa abbaa giddu galeessaa jiran kiyyoo misaa'ilaa keessaa galchitee jirti. Tiraamp murtoo ulfaataa fi waraana hamaa kana kan filateef yoo har'a Iraaniin waraanaan hin kuffifne horuu isheen guutummaatti meeshaa nuukileeraa qabaattuun akkuma Kooriyaa Kaabaa kana tuquun ni ulfaata sodaa jedhu irraati. Wall Street Journal akka jedhetti waraanni amma deemaa jiru kun madaallii sodaati. Ameerikaan waraana kana kan bantee humna ishee agarsiisuuf osoo hin taane Iraan dheenyatti biyya tuqamuu hin dandeenye taati jechuun waan dhiphataniif. Garuu dhugaan lafa jiru tarsiimoon Iraan milkaa jiraachuu isaati. Ameerikaan nuukileeraa argachuurraa isaan dhorkina jettee waraana yoo banteellee Iraan waggoota dheeraaf qophii lafa jalaa gochaa turte jirti. Akkuma Kooriyaa Kaabaa morkii waggoota kurnanii dandamattee injifattuu fi of geessuu taate Iraanis har'a dhiiga ishee kafalaa kan jirtuuf sirna warra dhiyaa jilbeenfachiistee kabajaa fi gooftummaa ofii isheetii mirkaneeffachuuf. Dippiloomaasiin Ameerikaa kan inni danda'u biyyoota dadhaboo dabarsee kennuu qofa. Garuu yeroo uummanni sammuu fi onnee qabu akka Kooriyaa Kaabaa fi Iraan morkii keessa seenu Ameerikaan yeroo hundaa ni dhamaati. Tiraamp seenaa Kooriyaa Kaabaa nan fashaleessa jechuun waraana Iraan irratti banus dhumarratti Kooriyaa Kaabaa lammaffaa ishee lixa Eeshiyaa to'attu ofuma isaatiin uumaa jiraachuu danda'a. Seenaan of ni deebisa. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.